warri kaayiroo jirtan sun uf kabaja wallahi warabbal kaaba keessa uf kabaja amma durallee wallola qabdan nan beeytan kitaaba keessan hin seenu kitaaba kiyyan seentan gaafa isinnatti dhuftan immoo jechuun wallahi warabbal kaaba haga hudduun haadhateeti albaatii kana bat gootutti sidhaa sigale jechaan agartee arraba keessan gara biraa zoorsaa gara muzammil kana sin qabinaa gammachuu ibsachuun haadira rakkoon qabu garuu mootiyyuu jecha tokko hin daddarbatina dhuufudhan yaa sanniin likki itti fi garuu jawwee dhiisi jawaan hin dhiisi oolota isa jala yaaduu hin galteetin beekumtii argachuuf jecha albaasanii waan akka isaniin akka isanii walitti rakkoon qabu garuu jawaar waan nama guddaa ta'eef keessaa achi baase obboleessoo nuti maal jenne amma maa ummata sobdaa jedhe malee anjawaari waan biraa wayii jedheeni ummata guddaa kana maa sobdaa ati waa takkaa qabuu hin dandeettu namni ati qabdu fatiyaa mujaahid galchina qoy fatiyaa mujaahid na galchideetin na jalaa bu'aa jira qoy fatiyaa mujaahid galchina fatiyaa mujaahid illee nu gammadaa turte viidiyoo nurra waraabde fatiyaan jaartiitii yaadhi isin gammaddu isin akkanumatti akkanaa finfinnee jirtii mi qoy bira dhaqaanaa ijaazaa buufataa jirta finfinnee jiraachuun qoy usmeen ajanda qoy usmeen ajandaan harkaa baasu jettaan gubadda gabbaye wallaahi warabbal kaabaa ajandaan adootitti harkaa jijjiiruu jedhan ila ijoolleen teenna warri jalteessa qabdanii hagaan hidhame kana jalteessatumaa turtan taankii usoomachi wallaahi lazim ulfaadha maaliif beeytani amma jalteessatuun suni ijoollee wallaahi billaahi nama waliin geette jechuun jaldeessillee akka gaaran jiraanne jettee jaldeessatumti isinii gale warri immoo agartanii jecha takkattiin viidiyoo takkattiidhaan saaruunyaan isinit darbe albaatii kana garaa isin yaase jechuudha viidiyoo takkattii waraabee saniin agartanii udaan garaa isin diigame jechuudha wallaahi warabbal kaabaa an osoo barbaade jechuun sa'a 24 asirratti akka isin albaatii kana batatatat gootan isinin godha garuu namoota tokko agartanii warra agartanii na jaalatutu jira warra agartee an kabajutu jira wallaahi lazim hundi keessan agartanii takkallee agartee baalageen camlaaqan agartee warri afaan isii alba'us jiraattu warri na jaalatu baay'ee dhalaal wallaahi lazim an qabamuu kiyya kana irratti arge warri na jaalatu miliyeena jechuu warra akkasii saniif agartee akka barbaade haasa'u akka barbaade godhatu laalamma ka muzammil jedhu kuni muzammil inni kuni ka isin agartan kun yoo du'e muzammil biraatti dhufa jechuun muzammil kaati laaltu kun yoo du'e muzammilii biraatti dhalata isinii galee babal'ifnee jirra laal nuti amma usmee yoo du'e usmee biraatti dhalata ina warra muzammil jedhu warra abaaboo darbatu kana laalaame kun warra hagaan mana hidhaa seene dhalate agarte warri muzammil jedhu kun darba laala warri usmee fi muzammil jedhu darba abaaboo muzammilii biraatti dhalata kanaafu warroonni maqaa keessan dha'uu hin barbaanne maatii kiyyarraa kaasee warra agartanii na jaalattaniin dabalee galatoomaa ulfaadhaa hedduu naaf cinqamtanii hedduu agartanii naaf dhiphachaa turtanii wallaahi lazim jecha isiniif hin qabu batalayyi namni agarte maatii gaarii qabaachuun wallaahi lazim silaa ani jechuu dhugaa isinitti himaa turtuu kufaa ture turtuu akka isin na jibbitaniif turtuu kufaa ture garuu rabbii fi maatii akkaan na jaalatu qaba isinii galee saniifuu hin kufnuu jechuun kufuufis hin teennuu jechuudha wallaahi lazim thank you so much wanni gora kuma dhibba lama seennamee ko afoolo eho kon goraa jedha amma kuma dhibba lamaa fi kuma meeqarra jirraayu an kuma meeqatti dhiisee biraa qabame beeytanii kuma dhibbaaf 70 dhiise hagumaan qabame keessatti kuma dhibba lama guuchiftan isinii gale wallaahi lazim jecha isiniin qabu an jechuma isiniin qabu bar
amma booda waa tokko walitti himna. Ijoolleen Arsii warri albaatiin jechuudha. Albaatiin warri agarte Arsii keessa deemte maqaa Arsiitiin agarte nama kennitu wallaahi billaahi uftiisi. Anas hima. Bakka albaatiin ta'illaa. Namni irraa du'e hin jiru. Anamma akka mataa kiyyaatitti namni qubanatti laata hin jiru. An ka ajjeefamu ka qalamu agartee ka gaccibsanii qalan hoolaa beeka malee ilma namaa hin beeku. Sigalee ani isiniif dubbadhe isin warri narra duulu irra caalan ijoollee Arsiiti. Dhugaa walitti himuu yoo taate. Kanaafuu wallaahi billaahi akka hoolatitti namni agartee bakka geettanitti yoo isin agartanii baalagee keessan dabarsitanii kennitan yoo isin agartanii nuti amma fakkeenyaaf jeneraalota keessanii wallaahi warabbal kaaba jeneraalota gurguddaa agartee warra agartee dubbatee agartee hudduu keessaa udaan nama fuudhuu danda'u. Warra ammoo agartee lolus jechuudha. Nuti amma ijoollee hoolaa tiisitu tanaaf jecha loluu hin barbaanne. Fakkeenyaaf warra agartee hoolaa ofii agartee warra ijoollee hoolaa tanaaf loluu hin barbaanne. Garuu gaafa humni guddaa wayii isinitti dhufe wallaahi warabbal kaaba loluun kennaaf hanqabu. Kanaan kakadhee isinitti hima. Yeroo san osoo agartee humni guddaa wayii isinitti dhufe wallaahi anumaa isin agartanii afaanin haasaa jettan kuni anummaan isin ciccitaadha jettaniin kuni agarte humni guddaa wayii gaafa isinit dhufe siigalee qiyaamaa buusuun kiyyaaf hanqabu. Namni saaruka takkatti agartee viidiyoo takkattiidhaan akka amaarri kuni bakka jiru gayyaa'ee viidiyoo hojjetu. Gedaa isa qabame minaamina jettiimi. Obboleessoo viidiyoo takkattiin agartee ummata kana udaansifnee jechuu. Gaafa hojiitti seenne immoo udaan isin udaantan kana jechuu namni karaa akka ittiin taruun qabu. Gaafa garuu humni nuti lolatti nu seensisuu danda'u hin jiru. Isin galee ka warra walloo ka gaara jiru sun illee albaatima kana xargodhaa oola. Albaatima xargodha. Lukkuu takkan ajjeesu. Rubbe moo'ee nu kajattaniin sun wallaahi lukkuun ajjeesu. Garuu osoo inni waa ajjeese wallaahi ka rabbina argan har'aa keessatti nan argitan. Har'a gisee asiisin afoo taa'ee haasa'u deemee gaara seenuu hin danda'a. Isinii galee Jawaar poosti si godhe minaamina jettan. An Jawaar sodaa wallaahi ka rabbina argu asii ka'ee gaara seenuu miti. Ila balbalati jetan asin banadhu. Garuu mootuyyuu jechuu mee agartee ijoollee Arsiiti miti lukkuu Arsii takka ajjeese jechuu kana booda. Yoo angaaraa miti jechuu wallaahi billaahi agartee warra hoolaa wal ajjeesu kanaa miti dhaamsi kiyya. Warra achi jiru san jechuun. Warra hidhanne jedhee albaatii kana xargodhaa oolu jalleessa hojii deemee san mee hoolaa takkatti lukkuu Arsii maqaa dhayattu takka koola irraa buusine yoo ati asin naa gartee nagarta. Wallaahi ka rabbin argu. Ijoolleen teennammoo warri gaara jirtan. Wallaahi akka isin albaatii jechu albaatii abboo hobbaatii hagana ga'u ana hobbaatii akka isinii kana rabbii keessan sodaadhaa jiruu duniyaa gubbarratti argeen beeku. Wallaahi lazim waan isiniin jedheef qaba. Garuu angaaf humni hamaan tokko dhufe akka muzammilitti no problem hin beeyna nuti agartee lafti kennaa biyyi kennaa wanni agartee nuti gochuu hin dandeenye tokko illee hin jiru. Garuu akka muzammilitti miskiinni qalamuu keessallee harkaan qabu. Nama ajjeesuu keessallee harkaan qabu. Hin ajjeefne nama fakkeenyaaf amma ajjeecha fi jinni isin baxaabbattan kana an wallaahi lazim keessa hin jiru. Kana yoo isin hin jedhu nama ajjeesuun guddaa ta'eetii miti. Nama ajjeesuun salphaadha. Garuu miskiina agartee karaa deemu ajjeesuun akka kiyyatti nan gammachiisu isinii galee. Garuu rabbiin akkana jedha. Nama si ajjeese majjeesii jedha. Nama si qalee maqalii jedha. Nama agartee si sale immoo sali jedha. Maal goota waan rabbi jedhe agartee nama si qalu ati jala teettee hudduu isaa jala teettee agartee osoo ati itti warwaattu namni sirra dhaabatee akka hoolatitti lukaan sirra ejjatee mataa sirraa mura. Sirrii miti.
nutillee ka dubbanne kanuma rabbi ufirraa lolaa jedhaa dayyuutni jaannatan seentu jedhaa jenne